Yooya naginni san badhaadha armi geettani Oromooti dhiyaadha saniin jedha welcome. Hello Bokamar. Hello akkam nagaya. Fayyaa galata rabbi akkam. Jirra galata isaa dhiifama isan bira halkanii garuu nu guyyaa waan ta'eef biiroon kenna guyyaa qof banama. Amerika. Eenyu achuusin beektu poliis. Maqaan kiyyaa Lammiidha. Lammi guddinaa. Lammi guddinaa akka fayyada. Jirra galata isaa akkam isin. Gaarii Waaqayyo. Sababni an isinii bilbilee fi websaayitii keenya irratti konkolaataa orderii gootanii turtanii. Konkolaataa suni erguuf ammoo qarshii akka isan galchitan barbaanne. Websaayitii kamirratti orderii goote? mycar.com fula jedhu irratti konkolaataa orderiin goone. Eenyutu godhe? Isin Qamari Yuusufiimi. Horii maqaa kiyyaa namni kas hojjetaa obboleessu. Anuun beeku bilbilis keessanii maqaan fuulneemis maqaan guutuunis keessanii. Bilbila namayyuu nama qaba. Makiinaa akkamii? Toyota Corolla 2023. Toyota Corolla 2023. Lakki anu waan akkasii goote. Akkamoo wayyuu orderii tokko kaansilii godhuu fi adabbiinis jira. Yaada hojii jijjiiratanii rakkoon qabu garuu cancellation fee jira. Yaada jijjiirrachuun nama godhee waan beeku barate kampaniuma kamirraa akka godhamee waan beeku kanaaf anan namni immoo maqaa kiyyaas telefoona keetis fuudhanii godhuu danda'ama. Maqaan kee Lammi Guddinaati maal seetaanu isteet biraarraa isteet biraa finnee fulaa itti shiippii godhanii poortii keenya jira. Kanaaf amma qarshii akka itti galchitu barbaanna akkaawuntii sitti erguu danda'a. Amma Lammi Guddinaa jedheetuma telefoona kee kanaa wajjin ordera godhachuun waan danda'an dogoggoraa jechuudha. Deebiin dogoggortanii makiinaa ordera godhan. Akkam wayyaa kaa'ammaa maal seeta akka poolisii keenyatti namni tokko eegee bilbila ofii kaa'ee iimeelii godhee cancellation fee jira. Adabbiin persentii tokko kuma 400ti. 400 persentii tokkodha. Akka birrii Itoophiyaa. Makiinaan akka birrii Itoophiyaatti miiliyoona 4.5. Dhiifama dogongoruus danda'a. Irratti hojjechuu qabaa. Ayyee persentii ilaala akkaawuntis isinitti ergaa adabbiidhaa fi persentii tokko adabuu qabna seera poolisii keenya irratti. Namni tokko orderii eega godhate orderii isa yoo kaansilii godhee poolisiin kenna persentii tokko chaarjii godha. Obbo Qamar isinitti himee barani duraanis. Maqaas bareeda baafattee guddinaallee maqaa abbaallee bareeda baafattee saayikooloojikalii ogguun ammoo akka gaariitti caqasu sagaleen teetii fi maqaan teetis walitti hin deemne. Akkam? Maqaan abbaa keetillee haaraya maqaan keetillee kanaa miti. Maqaan abbaa keetillee kanaa miti. Obbo Qamari
obbo Qamarsanii hojii kii hojiin hin deemu suni booddeetti deebinaa kanaaf isinii bilbilan. Waan gaarii goote ifama kan amma si dubbisaa jiru kun Qamarillee miti. Ayyee. Itti dhaabnedha. Anyway, an pirankii godhaa ture qonqoo keessanuu beeka. Anu qoosaa ture. Kun Qamarii miti. Pirankii na godhuufi deebi. Pirankii na godhuufi isinis. Okay. An kan jedhu please sirba keessa sun. Ani sagalee kana numan beekaa eenyu ati immoo naa eenyu. Anini maqaan kii ka tiktaakii gurbaa Booranaa naan jedhanii pirankuma artistoota keenya irratti hojjedha. Na argu maltaa hin beekamu hin beeku. An California jira. Okay, guddoo bareeda. Sirba keessan suni xiqqoo nuu taphatta ka teessoo hangaa fannaan jaa'een Oromiyaa ka jedhu. Nafis Oromiyaa. Maashaallah Oromummaan akkum durii akkuma ammaa urgaa'u jira. Guddoo galatoomaa ulfaadhaa maatii nagayaa taasisaniin jedha. Ayyee nagaannaa bula. Akkas kunoo piraankiin akkas ta'uu qabaa. Dogongoriin uumamaa hin qajeelfamaa hin taphannaa. Piraankiin itti fufaa Oromotiyya naa jiraadhaa. Laayikii sheerii kamentii godhaa. Awwa jajjabeessinu isaniin jedha. Peace.